Angaati in eeyyamnetti wanti kamillee si miidhuu hin danda'u jireenya kee keessatti rakkoon barbaadee ositti dhufe qormaanni barbaadee ositti dhufe jireenya kee keessatti kan si miidhuu danda'u agalatti ittiin simatu yookaan immoo haalatti ittiin simatutu si miidhuu danda'a rakkoon irrasitti dhufu chaalenjiin irrasitti dhufu karaa jaalalaa karaa hiriyaa karaa maatii karaa kamillee sitti dhufu si miidhuu hin danda'u garuu angati eeyyamteef qofa si miidhuu danda'a kan jireenya kee burjaajessuu danda'u jireenya kee keessatti chaalenjiiwwan adda addaa yoo sitti dhufan kan itti burjaajetu yookaan kan itti kufaaf saaxilamtu yeroo sanadha. Yooyyaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota Kooroon Inspire wartaatan akkamnaa jirtu. Toligaa guyyaarraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti nafaana tura. Toligaa hanga ati hin eeyyamnetti wanti kamiyyuu si miidhuu hin danda'u jireenya kee keessatti haalota adda addaan rakkoowwan adda addaan yeroo muudamnutti yookaan rakkoowwan adda addaa gara jireenya keenya keessatti dhufu haala nuti ittiin simannu yookaan rakkoo sana haala nuti ittiin hubannudha kan jireenyi keenya jeeqamu kan inni taasisu yookaan immoo akka jireenyi keenya burjaaja'u yookaan akka nuti jireenya keenya seeraan driving goone akka nuti seeraan hin hooggananne akka nuti seeraan control gochuu hin dandeenye yookaan hoogganuu hin dandeenye kan nu taasisu haala nuti ittiin waa hubachuu dandeenyudha. Fakkeenya tokko yoon isinii fudhadhe bidiruun xiqqoon galaanarra deemu amma barbaade bishaan sun yoo guddate amma barbaade bishaan sun yoo baay'ate amma barbaade bishaan sun humna yoo qabaate bidiruu sana liqimsuu hin danda'u. Bidiruun sun bilisummaa guddaatiin bishaan sana yookaan galaana sanarra akka barbaade deemuu danda'a. Garuu bidiruu sanarra dooniin deemu sun xiqqoo waraana xiqqoo qabdi taanaan yookaan immoo uraa xiqqoo qabdi taanaan sa'a sanarraa kaasee bishaan sana gar liqimsuu jalqaba. Ol deemuu hin danda'u akka barbaade isaa deemuu hin danda'u. Bishaan sun amma barbaade yoo xinnaate illee bidiruu sana irra adeemsisuu hin danda'u jechuudha. Gad akka inni liqimfamu taasisa. Akka inni gar dhokatu taasisa. Akka inni hin mul'anne taasisa. Akka inni irra hin deemne taasisa jechuudha. Sababa maali? Sababa uraa xiqqoo qabaachuu isaatiin. Nutillee gaafa gara jireenyaatti fudhan ilaallu humna amma barbaanne yoo qabaanne, dandeettii amma barbaanne yoo qabaanne, ogummaa beekumsa yookaan muuxannoo amma barbaanne yoo qabaanne shakkii xiqqoo yookaan immoo haala nuti ittiin waa tokko nutti dhufuusaa sana fudhanneen jireenyi keenya akkasuma dhokataa deeme yookaan immoo gadi kufaa deeme akka hin mul'anne akka nuun hin jiraanne akka nuun abjuu keenya hin jiraanne akka nuun kaayyoo keenyaaf hin jiraanne akka nuun mul'ata keenyaaf hin jiraanne ta'an yeroo baay'ee dargaggoota baay'ee irrattis kan mul'atu namoota baay'ee irratti kan mul'atu yoo jaalallee isaanii duukaa gargar baanu wanta jireenyi itti dhumatee fakkaata wanta milkaa'inni jalaa dhaabate fakkaata jireenyi wanta hin jirre gammachuu wanta hin jirre aara galfii wanta hin jirre kanaa booddee boqonnaan hin jiru jedhanii akka isaan amanan isaan taasisaa jechuudha. Kun immoo kufaatiif isaan saaxila mul'ata isaanii dagatu akka jireenyi isaan biraa hin jirreetti yaaduu jalqabu jechuudha. Nama jaallattu gaafa sirraa adda ba'u dhugaa dubbachuuf nama dhukkuba namatti dukkanaa namni dubbanaas jibbisiisa garuu yeroo booda hin darba. Otoo ka'uun hin jirre kufaatiin hin jiraatu wanta ta'eef jechuudha. Miira sana keessa gaafa galan immoo abdii kutatu. Fuuldura kan jedhantu jalaa dhokata. Yeroo kanammoo maal godha? Abdii kutannaatti deemaa jechuudha. Give up godha. Wanta hundumaa irratti jireenya isaan jibbaa, maatii isaan jibbaa, nama kamuu duukaa walii galuu hin baqataa jechuudha yeroo kana yeroo akkas ta'utti. Kanaaf immoo nuti immoo maal gochuu qabna? Haala kamiin deemuu qabna ree? Maal gochuu qabna ree? Jireenya keenya keessatti haala kamiin yoo deemne immoo jireenya keenya injifachuu dandeenya kan jedhudha kan hubachuu qabnu. Hanga kana hin goonetti, hanga kana hubachuu hin dandeenyetti, hanga kanatti of namansiisnetti garuu kufaatiif deemaa jechuudha. Jireenya keessatti gaafa qormaanni tokko nutti dhufu yookaan gufuu nu dha'u jabaachaa deemna yookaan fuulduratti akka nuun deemnu nu taasisaa jechuudha. Utuu ifni hin jiraanne dukkanni hin jiraatu, osoo ka'uun hin jiraate kufuun hin jiraatu, otoo har'a dhiphuun hin jiraanne bor boqonnaan hin jiraatu. Osoo gammachuun hin jiraanne har'a boo'ichi hin jiraatu. Jireenya keenya keessatti immoo qormaanni adda addaa nutti dhufu nu barsiisuufidha. Yeroo baay'ee nu miidhuufidha bakka. Naan rabbi nan jaallatu waaqayyo nan jaallatu maaf yeroo hundumaa na qora maaliifidhaan akkas na godhu waaqayyo maal inni namalli nama hin qabu maaliif nama biraan qoru jennee akka nun waaqa keenya irratti abdii kutannu rabbi keenya irraa akka nun abdii kutannu yookaan immoo of akka nun jibbinudha yeroo baay'ee kan raawwatamu. Kanaaf immoo nuti immoo maal gochuu qabna? Haala kamiin deemuu qabna ree? Maal immoo raawwachuu qabna ree? Haala kamiin immoo gochuu qabna? Nuti gaafa jireenya keenya keessatti yeroo waan chaalenjoonni dhufan ani badee bakka jireenyi koon dhaabata kanaa booddee milkaa'uu hin danda'u ani gara fuulduraatti deemuu hin danda'u jennee abdii kutanne yoo ta'e kufaati guddaan nu saaxila. Namoonni tokko tokko garuu uumamumaan jireenya uumamumaan isaan badhaasi keessaa kan namatti tolu hubannoo guddaa qabu. Qormaata isaan dhufe kamittuu opportunity yookaan immoo gara carraa biraatti jijjiirratu. Maaliif
kufaati sana booda gammachuun biraa akka jiru waan yaadaniif, jireenyi akka jiru waan hubataniif, milkaa'inni akka jiru waan hubataniif, nageenyi akka jiru waan hubataniif. Kanaafuu jireenya keessatti qormaata si mudatu, wanta si mudatu kamirratti abdii kutuu keen dura akkamiin akka achieve gochuu dandeessu, akkamiin akka injifachuu dandeessu dursitee yoo yaadde galma barbaadde ga'uu dandeessa. Kanaaf immoo qormaata irra si mudate, kufaata irra sitti dhufe, jireenya kee keessatti yaaddee waa'ee kufaatii yaaddota taanaan, waa'ee milkaa'ina irraa duuba deebuu kee yaaddota taanaan gara galma kee akka hin geenye yookaan akka duuba baqattu si taasisa waan ta'eef tasumaa jireenya kee keessatti wanta hubachuu qabdu, wanta irraa kaastee yaaduu qabdu yookaan immoo jireenya kee keessatti kan si mudatu kamiyyuu jireenyaaf milkaa'inaaf malee sababa ati nama gaarii ta'uu diddeef, sababa ati amaa taateef, sababa ati siif jireenyi hin malleef, sababa ati kufuu qabduuf osoo hin taane sababa jireenyi siif maluufidha, sababa milkaa'inni siif maluufidha. Kanaafidha ofiin gaddisiisiin, jireenya keessattis ofiin ceephessiin. Kanaaf of jaalladhu, of duukaa jiraadhu, ofitti araarami. Kanaan godhachuu dandeessu taanaan garuu kufaatii guddaa irra taata waan ta'eef yeroo baay'ee kan nu miidhamu ija keenya namarra keewwachuudhaan, hirkoo keenya nama godhachuudhaan namarratti of ganneeti kan nu jiraannu. Kun immoo miidhaa malee kufaatii hin qabu. Yoo anitti milkaa'uu dandeessu yookaan immoo anitti galma ga'uu dandeessu humna keessa keef waaqa qofaa irratti anitti hirkachuu dandeessu. Namarratti hirkachuun boqonnaa si laatu, yeroof konfartii si laachuu danda'a, yeroof gammachuu si laachuu danda'a, yeroof milkaa'ina sitti fakkaachuu danda'a. Garuu sun hanga dhumaatti miti. Of amansiisii taa'e. Nama kamuu hanga barbaade yoo si jaallate, hanga barbaade waan si duukaa ta'e, wareegama barbaade si duukaa kaffale, hanga dhumaatti na duukaa kan si dhaabbatee hafa jettee yaadda taanaan kun jalqabuma situ kufaatiif of saaxilaa jira jechuudha. Kanaafuu jireenya kee keessatti wanta si mudatu, karaa si mudatu, haalattiin si mudatu adda baasii beekiti milkaa'inaaf of qopheessi. Yoos galma barbaadde ga'uu dandeessa waan ta'eef yeroo kamittiyyuu hirkoo kee rabbiif waaqa kee godhadhu. Haala kam keessa teessee wareegama kamuu yoo kaffalte milkaa'ina kee fedha. Yeroo hundumaa nama itti hirkattu adda baasii beeki. Wanta itti hirkattu adda baasii beeki. Gufuun kan si dha'e si balleessuuf miti, si bisheessuuf. Yeroo baay'ee fakkeenya kana irra deddeebiisiniif nan fudhadha. Yeroo fakkeenya tokko mee ilaalaa, dinnichi gaafa abiddaan dhaalamu yookaan gaafa bulluqa cimaa keessa bu'u maal ta'a? Ni laafa yookaan ni bilchaataa jechuudha. Gaafa qormaan itti baay'atu dinnichi inni jabaataa sun ni laafa. Hinqaaquun yookaan immoo buphaan dhangalaa'aadha. Hanga abiddaan hin bilchaannetti yookaan hanga bulluqa keessa hin teenyetti maal ta'a? Hin dhangalaa'a. Dhangala'uudha. Amala dhangala'uu waan qabuufi jechuudha. Garuu yoo bulluqa cimaa keessa yookaan abidda keessa bu'e garuu yoo lafatti gargadhiiste akka gaafa yeroo jalqabaa, yeroo dha'ee dhiisaa, yeroo osoo hin bilchaatiin dura ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif jabaatee ba'a bulluqa sana keessaa yookaan immoo danfa sana keessaati jabaatee ba'a. Hanga barbaadde yoo rukutte lafatti yoo darbatte cabuu hin danda'u, dhangala'uu hin danda'u. Maaliif dandeettii qormaata abidda sanaan, dandeettii danfa sanaan jabaatee jira. Nutillee jireenya keenya keessatti qormaata nutti dhufuun, kufaatii nutti dhufuun, dhiphuu nutti dhufuun, yaaddoo nutti dhufuun, sodaa nutti dhufu sanaan akkana jabaachuu qabna malee akka dinnicha sanaa yeroo qormaan hin dhufiin jabaanne, yeroo rakkoon hin dhufiin jabaanne, yeroo muddaan hin dhufiin jabaanne gaafa qormaan dhufu laafuu hin qabnu jechuudha. Saniruu jabaanne wanta qabne sana yookaan wanta karoorsine sana galmaan geenye agarsiisuu qabna. Yoo akkas goonetti milkaa'ina barbaanne galmaan ga'uu dandeenya waan ta'eef tasuma kufuu hin dandeessu. Tole egaa guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedaa ta'e akka nu wal faana fudhanne abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.